Gaafa rabbitu jira gatii ta'eef ani asii waan akka uffata takkitti hidhamti ishii fudhadhee nan beenan deema bakka kanuma barbaadamti laati. Eessa deema? Eessa deemtaa maal jechuudha kun ifaan ifatti narraa ba'ee si dadhabeen jira ani si qallabu akkanuma dhiitee bariitoo kanuma si eenyu jechuun dadhabee jira kanaaf of danda'e baay'achaa jirtamti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenya keessan haalli qilleensa maal fakkaata isiniin jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya yaada hordoftoonni keenya tokko kenne har'a gaaddisee irratti hojjechuudhaaf deema. Isiniin jirti kutaa hirriba isii jirti. Anammoo du'aana jira kunoo miskiintichi akkuma argattan kana jechaadha. Bakka amullee kanuma kunoo yeroo lafti bariite biddilimsi wali caccabsee akkanatti waan kaa'uuf bakka biraa bula isinitti fakkaata malee anasuma bula isiin kutaa hirribaa achitti garas bulti. Maal jechuudhaaf deema iddoo kanatti waamee baga gammaddee maal jedhanii maal jechuun isiin oolu si gurguruuf deema maal yookaan namoonni si argee si heerumsiisuuf deema akka abbaallee ta'e akka haadhaallee ta'e si heerumsiisuuf deema maal jedhanii yoo isiin balaa buufte anuma si fuudhuuf deema jedhanii waan isiin jettu waliin ilaalla hanga dhuma sagantaa keenyaa na hordofaa isiniin jedha maaliif hordoftoota keenya kennee ani hojjechuu malee wanni nagaa hin jiru hordoftuun keenya yaada isii baruu barbaada akkana jedhiin yoo isiin jettu laallaa maal kaameraa dhuffadhu ajaa'ibatti yaadaraa tulchii biraakii kana irra naa hojjedhu waan jetteef kun waadaa isii guutee irratti hojjechuudhaaf qophaa'ee jira yoo na milkaa'ee dhachaana kaameraa kiyya dhuffadhee iddoo kanatti waamee akkas jedhani waan isiin naan jettu wajjin daawwannaa hanga dhuma sagantaa keenyaa nu hordofaan affeerraa kenna. Maal filamte? Taa'e. Siddisa birraa koo sirbii tokkochillee maqaa keetiin hin baane maalisa? Silaa gaaddisa birraa yeella. Jechuu feete akkanumatti hojjechuu feete jedhi malee garaa sirbii tokko maqaa keetiin hin baane maal jechuudha. Alaa dhugaa mee siddisa birraa duraa jiru ongoro maqaa kanas. Maamee kan siddiseetu kan gaaddiseetu mee baay'eetu jira. Situ yaaduma waamuu fedhe. Gaaddisee mee kamtu jira? Jira. Mee tokkochu maqaa gaaddisee waamatti? Jira. Natti muka kana. Ni mukaasumti bee ofii keetii gara keetii yaadadhu. Gaaddisee sirba gaaddisee jedhama. Na tokkochi hin jiru siddisee malee. Sirba gaaddisee jechuunis gaaddisa jedhee namni baay'ee sirba baasee hin beeku. Gaaddisa birraa jedheemu. Siddiseen baasan malee gaaddiseen hin baasan. Fuuldura hin baasaa malee. Akkasii hundaafuu guyyaa har'aa bakka kanatti wanni si waameef kabajamaaf baga gammaddisiin jedha walumaa galatti. Amii walumaan baga gammaddee. Baga gammaddee dhugaa ni carraa kan argachuu keetitti baay'ee gammadee akka nama tokkootitti baay'ee guddaa gammadee yaani milkaa'uu kan keetitti jechaadha dhugaa dubbachuudha. Baga waan isi milkeessee baga rabbi si milkeessee bakka sadarkaa kanaan si gahe. Amiin. Baga rabbi si milkeessee yaani waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf. Waan kana akka atillee gammaddee ol kaatee ililii jedhama mana kana keessa fiddu abdii guddaa qaba. Garuu obsumaan dhageeffatu. Namni itti natti miidhagina miti. Nama wayiitu viidiyoo keessaan silaalee viidiyoo keessaan osuma silaalamu si ajaa'ibsatee bakka si jaalatee gaaddisee baay'ee jaaladhee warraa wal lolteetti akkana warraa wali araastee na gaafannaa mucaan akkana warraan lakka walitti na arsinee maal jedhee akkasii galaasiin arsinee miidhaan jedhe mucaan. Waan ati barbaaddu guutuu sii kenna ati bakka haadhaaf abbaallee buutee isii mari'achiistee mucayyoo tana daddaftee ni kanaa gootee natti heerumsiistee fudhadhee Ameerikaa deemuu barbaadaa jedhe carraa Ameerikaati. Ati maal jetteerree? An tola jedhee mucayyoo waa an jedhe didduu mucayyoo miskiina waa an jedhe takka didduu an duu illee jennaan hin duuti. Kanaaf anarra dhiisi akka waan argatteetitti bakka hiriyoota teetitti illee himii jedhee na mucaadhaan. Ati boona magaarii. Maal? Akkamitti akkana ittaalaati? Akkam maal jechuuf? Keef balleessa carra Ameerikaa. Tol. Isaan dura kunimee gara keetiin ta'uu danda'a yaada keetiin ta'uu danda'a. Si gammachiisuu danda'a. Ani waan gammachiisuu baate hoo? Alaa ani as lawwama siin taane si ofaa.
akkana yoona laaltu masiintaan si ofa. Laki kun kan ta'ure maal antu ati na gurguru dhabmo maal nakkan. Maa wasu gurgure. Ati biricha laalte malee ana kan na ubuuf kan na ta'u beekteerta. An bakka obboleessa keetii si bu'ee bakka abbaa keetii si bu'ee yoo anarraa maal turrate. Yaani akkanuma mana kana galtee anummaa wama takka guyyama takka wama badduu si dubbadhee beeka. Dubbachuu baattus naan jechuu baattus ani naa barbaadee abbaa warraan barbaadaa sin jedhee si gaafadheen. Ammallee ati barbaad dhageeffadhu ko ati situu barbaadaa jira ati naa barbaadi naan jette sin jedhee alla ofiisi barbaadee dhufe mucaan. Ona barbaadee walaakin mucoon tuni baddeet na harka jirti yani warra biraan gahu malee waan kana kana jechuun hin qabu. Jedheen ani warra biraan gahu qabaa dura araarsuu qabaa maal maal jennaan kun carraadha. Yaa abdii keenyaati waggaarra waggatti hin gowwoomatini. Dubartummaan sin gowwoomsiniiti. Kun carraadha waaqatu fidee harka si kaayeeti oodhu mallaqa naafuu akkana gakkaaye angaaddisee kiyya waan hin taane mucaamu dhaabata hoo jette dhaabata. Teenaan teessuma guuta deemnaan deemsa guuta. Maal na dhaqereani? Wuru mallaqa akkana gajjissa. In barbaadaan mallaqni ana maal? Nama sana nan beekaan ijaan argee beekaan. Anuu beekamaa taate mucaa. Aduu beektaan beekuun qaba kaa dirqamti deemaru osoo ta'eeyyuun ta'u wanta kana akkam takkana jettaati. Maal jechuu feete takkana naan jetta ana duuba. Warra keessana heerumtee kaatee warra keessanii wali araaramta. Dhiisi xannashi amma booda warra keessan yaanillee ittiin bilbilu atillee yaada akkana of keessaa dhahe. Mucaan kun si duubuu qabu kaattisi. Ani hin fedhu ani kanan barbaadu warra kiyya malee isaan jedhan isa wajjin araarsisin jedhan isa wajjin qunnamsisin jedhan warra koo wajjin araarsisin jedhe malee nama hin beekne wajjin walitti na dheessisin jedhan. Dhageeffadhu warra keessan maal si godhan? Du'a si oolchani? Toora biyya ne akkamitti dubbatta garuu ati abdiin? Kee akkamitti dubbatta? Maal jedhu mi'aan simatu yaadee kana simatu dubbachaa jira. Kalaas waan si mari'anne si dhossinee ukkaamsinee mana gurbaa si keessoo dhabe moo maal? Moo ifaan ifa sitti moo kiyyaatu badii ta'e? Kana dhifama wajjin dhifama naa godhiti qixxuma akkas gooteeti kun. Akkamitti ati na duuba farankaa agarteeti malee anuma naataati garuu ati anuma jetteeti kana. Keef si tokkoffaati si leentaati. Lammaffaa ammoo atamma sheexana wanti sirra jira na fakkaate kan hiree gaarii irraa si dhoobu sitti miidha. Yaa Rabbi arasoon tani sittu seexanni wayii sirra jira waan. Ameerikaa ba ati yaada. Ameerikaa miti Awurooppaa yoo ta'u maal agarsiisan. Ani bu'aalaa malaal yookaan mucaa kanatti si gurguru warra keessanii fi amma jinniin beeku amma sa'aatii kana. Dhageeffadhu hireedha mallaqa sii kenna siin jedhee mallaqni carraa Ameerikaa qabda siin jedhee mucaan nama ajaa'ibaa siin jedhee. Ani kana gurri kiyya nan taqabbalu sin jecha yaramee. Itti yaadi naa hin qabbaye. Maal itti yaada abdii kana akka takka jechuu dandeessaa? Dhageeffadhu itti yaadi mucaallee mana kanatti waamee kootu mucayyoon jirte reensi si guchisiisuu illee hin danda'amne. Yaada kana sammuu keessaa hin qabda jechuudha kaayee. Itti yaadi na himsitti meera. Ani kana mana yaada abdii kana waan taane dubbattee kan gadi baatu kana dhaabi waan akkanaa kana. Akkamtu waan akkanaa kana narratti yaada abdii. Ani mana isaa waan taa'aa jiruu fi qoy. Usurumtee yoo amma barbaade yoo namni tokko nama tokkoof nima yaada garuu waan akkana kana irratti yaadaan warra kooliin na araarsin jedhe malee maali garuu dhiirri kun akkamitti yaadaa jirii? Yaa Rabbii koo. Eenyu wajjin haasaa? Eenyu wajjin haasaa of mukii wajjin haasaa jira. Itti yaadii siin jedhee akkasitti ta'a. Itti yaadeera amma kootu. Bareeda akkana taana. Naataate amma kun. Maal naataate dubbattee? Dhuguma naataate. Dhuguma si taate doonuu beeka kana kan dubbattee fi baatee akka barbaade haa taatu jechuu barbaadeeti. Naagalee jira ammaan. Maal jechuudha ree waan hin taane kana fiddeetuma kana bahaa akka nama barsiisuu irratti. Itti yaadeeratti emiri galatu. Carraa hiriin kun duraa siin darbin jedhee atillee of dabarsuu waan hin barbaanneef kun qabattee jirta. Galatoomi dhugumatti dubartii jabdutu jaarsa jabaa qabata dhanii mire kun qabatte galatoomi mucaamu hadhu wal sin barsiisa. Maal akka malee maal? Kun kan maal jecha yaadameelis kan maal yaadeetti fixee mee sitti mufan tureeyyu. Eewa? Maali garuu kana fuulli si ife maal si gammachiisaa miti kun? Laa jechuun kanumaan nama gammachiisa kan. Kanaafuu erga si gammachiise ani ammumaa si wajjin kana hunda haasawuun fedhan. Sila carraa kiyya kan kana hundatti nagalchaa jiru yaada koo malee kan hundumtu natti yaadee kursiiftaa kursiin ta'uu jedhanii hundumtu kan natti dubbatu sila carraa kiyya tokko kana nagolchaa jiramti uumaa miti. Hundaafuu rabbitu jira gatii ta'eef ani asii waan qabu uffata takkitti hidhamti ishii fudhadhee nan bahee nan deema bakka kanuma barbaadamti reeti. Eessa deema? Eessa deemtaa maal jechuudha kun ifaan ifatti narraa bahee si dadhabeen jira ani
siqallabu kanuma dhiitee bariitoo kanuma si'annu jechuun dadhabee jira kanaaf of danda'e baay'ee jecha artamti warra kee hojii siyaararsu hin dandeenye jecha arta kun ifame kanaafu giraa utaan jettee amaarri gadi ba'uu naa wayyaa sirraa malee kana taqaaqamuu hin dandeenye gana jecha yaadde harka lamaa sadiitti yaadde shaggatatti yaadde yaabdee argeen jira waan muuddaa amadee moo eddamoo lakki nan dhaabbadhee akkanumatti si wajjiniyyu eessa deemta nan beedee makaan eessa gara waan deemi naa jedhan deema malee waan godha waan biraa eessan deema bakku malee waan na deemi naa jedhan deema kamalee deemi abbo yoo mucaa kana wanti dutaate deemi ani wanni akkanaa kun laal nan banu laal qulfii mucaa Ameerikaa fi mallaqa guddaa qabu kana carraa Ameerikaa sii qabu kana hin barbaadu waan jettu taate qulfii na banu jiru deemu lakka galatomi waan moondaafu galanni kee yaada kana kana yaaddeefis galatomi shii baay'ee si galateeffadha deemu galatomi nagaatti yalla deemu hai itti yaaddi lakkii mucayyootan maal yaada kana maal yaada waan yaadamu maal itti yaada sitti mee jira waan yaadu qabu yalla deemu eega ditte kabajamtoota furdota keenya prank jennee waan takkan jenneen uffata fudhadhee sirraa baa malee abaddan yaanda akkana akkamitti mana kee jiraadhe mana kan kee jiraadheeti na daffaruudha maal jettee balaa buufte amammoo kaameraallee dhofadhe itti nimne prank jennee waan takkan jenneeni kabajamtoota furdota keenya viidiyoon kun ammoo surprise godha YouTube isii irra gadhiisa YouTube isii illee seenaa subscribe godhaa fi like godhaa fi comment yaada barreessaa fi YouTube isii guddisaa isiniin jedha seetan garuu waan yaaduma isii baruu barbaada irratti naa hojjedhu maal jettee ijoolleen yaani hordoftuun teena takka biyya biroo irraa yaada kana kennitee jennaan irratti hojjedhe kunoo isin illee viidiyoo kana olaalte yaada abdii osoo hin taane yaada namoota biroo akka ta'e ni barti jechaadha kana warra viidiyoo kana jaalatan like godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jedha warra yeroo biraa walitti dachaa rabbi nu haa taasisu nageenyi rabbii bakka isin jirtan hundatti isin faana haa jiraatu isiniin jedha nagaan nu tura